Dachee hayyuu dachee seenaa dachee gootaa kan taate magaalaa Naqamtee keessatti kan nuti argamnu. Magaalaa Naqamtee egaa dachee ispoortessitoonni hedduun keessatti burqanidha. Maarree guyyaa har'aas isteediyeemii Wallaggaa keessatti kan nuti argamnu. Pirimeer Liigiin Oromiyaa marsaa lammaffaadhaaf guyyaa 30 oliif kan adeemsifamu tapha Pirimeer Liigii kilabiiwwan gurguddoo hedduu gidduutti adeemsifamu kana as isteediyeemii Wallaggaatti argamuudhaan akka daawwattan isiniin jecha haala bareedaa ta'een daawwachaa nutis oduuf odeeffannoowwan jiran isiniin geenya. Asee promoter media YouTube keenya subscribe godhaa akkasumas illee TikTok keenya follow share copy link gochuudhaan nu hordofaa isiniin jenna. Kun sagalee Asee promoter. Tole amma eenyu wajjin jira eessarraati? Komsaa Laggasaan jedhama. Federeeshinii Kubbaa Miilaa Oromiyaati. Naannoo Oromiyaa irraa kan dhufe. Egaan akkuma beekamu Federeeshinii Kubbaa Miilaa Oromiyaa liigota garaagaraa keessaa liigii gadaa, liigii tokkoffaa, liigii olaanaa fi Pirimeer Liigii Oromiyaa jechuudhaan dorgommiiwwan sadarkaa garaagaraatti kutaalee Oromiyaa garaagaraatti gaggeessuutu argama jechuudha. Kanaan wal qabatee bara kana Pirimeer Liigiin akkaataa karoorfameen marsaa tokkoffaan magaalaa Asallaa irratti, marsaa lammaffaan magaalaa Naqamtee irratti akkuma jedhameen beellama keenya kabajnee isteediyeemii Wallaggaa magaalaa Naqamteetti argamneera jechuudha. Yaa Pirimeer Liigiin marsaa lammaffaa kun akka magaalaa Naqamteetti adeemsifamuu fi maaliif gara magaalaa Naqamtee filachuu dandeessan? Egaan akkuma beekamu dorgommii keenya yeroo kallattii garaagaraatiin naannoo Wallaggaa kanarratti yeroo bakka garaagaraa akkas magaalaa Shaambuu, Haroo Guduruu bakka kanaan dura dorgommiin gahee hin beekne keessattiyyuu ispoortii jechuun kubbaa miilaa jechuun ambaasaadara nageenyaadha. Nageenya biyya keenyaa tasgabbeessuu ijaarsa biyya keessatti gahee guddaadha kan taphachaa jiru. Darbees dinagdee irratti hojii guddaa hojjechaa jira. Keessaa'uu gara lixa kanaatti ijoollee baay'een ol bahan carraa guddaa argatanii naannoo biyyallee bakka bu'uudhaan akka Heenooq Addunyaa fa'aa karaa shamarranii karaa dhiiraa bu'aa baay'ee argannee jirra waan ta'eef kanaatiif sochiin iddoo kana jiru dorgommiin gara kanatti akka inni amma yookiin immoo walitti fufinsaan gaggeeffamu taasisee jira jechuudha. Kana wal qabatee keessattiyyuu isteediyeemii Wallaggaa kanarratti magaalaa Naqamtee irratti jaalalli ispoortii keessaa daawwattoota wajjin wal qabatee kanaan dura ture akka seenaatti akka dorgommiiwwan garaagaraa gara kanatti deddeebi'an raawwatan taasisa waan ta'eef kana ilaallee jechuudha. Dabalataan sochiin ispoortii magaalaa kanatti taasifamaa jiru karoo abbootii qabeenyaa akaadaamota adda addaa banuudhaan morkiin gara kana jiru hawwatummaa kubbaa miilaa dabaluu caalaayyuu carraa hojii abdummaa hir'isuu keessatti hojii gahee guddaa taphataa jira waan ta'eef gara kanatti deddeebinee akka dorgommii gaggeessinu taasiseera jechuudha. Galatooma maqaan koo Komaander Buzunee Boodinaan jedhama. Gaheen hojii kootii itti gaafatama kutaa olaanaa qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Naqamteeti. Mee sagantaan asitti adeemsifamuuf jedhu maal inni? Egaa sagantaan waan lama tokkoffaadhaa keessattuu ganama sa'a 12 irraa kaasee akka paartiitti paartiin badhaadhinaa sagantaa nufiladhaatii fi kaayyoosaa hawaasatti ibsee sagantaan lammaffaa masaa booda kan itti eegalu maalinni sadarkaa Oromiyaatti shaampiyoonaan liigii dargaggootaa asitti gaggeeffama. Mee kanaan dura magaalaa kanatti sagantaaleen gurguddaa akkasii adeemsifamanii hin beekani waggoota dheeraadhaa fi amma yeroo ammaa kana sagantaaleen gurguddaa fi babbareedaa ta'e magaalaa Naqamtee keessatti adeemsifamuu jalqabee jira. Mee kun sababni isaa maali jettanii yaaddu? Egaa akkuma beekamu magaalli Naqamtee kanaan dura maal keessa turteedha? Inni dura magaalli kuni keessattuu rakkoo nageenyaa yeroo muraasaatiin naannoo kan ture. Lammaffaa immoo magaalli kunis haala akkasii qopheessuudhaaf mijataa kan hin turre. Yeroo ammaatti garuu xiyyeeffannootti kennee mootummaan hojii hojjetee hojii koriidarii hojiin miidhagina magaalaa
iddoo hawaasni bal'aan itti bashannanuu fi sagantaa adda addaatti gaggeessuu danda'an ta'ee waan argame keessattuu adda koriidariin kun calqabamee xumurame ganganaa ammas xumuramaa jiru hojjetamaa jiru akkuma jiru ta'e tokko nagaaf nageenyi ishii amma yeroo ammaa kan mirkanaa'ee ta'u lammaffaa immoo iddoon kamiyyuu namoota gara biraatii dhufanis sagantaa adda addaas qopheeffataniifis mijaa'aa ta'uurraa kan ka'e bara kana keessattuu sagantaawwan adda addaa mootummaan federaalaa mootummaan naannoo biirooleen adda addaa sagantaa adda addaas qopheessanii karaa nagaatiin sagantaa isaanii xumuranii kan ba'anii fi hawaasni keenyas keessattuu dhimmoota kanarratti gammachuu fi simannaa gaarii kan qabu kanaaf jedhee immoo torbee gara torbeen baatii gara baatii sagantaan adda addaa qophaa kun icciitii isaa baay'ee nageenyi bu'uu nageenyi mirkanaa'uu hawaasni nagaadhaan bahee nagaan galuu eegaluun rakkina kanaan duraa keessaa bahee amma nageenyi waan bu'eef sagantaa kun Iyyaanigaa guyyaa har'aas dachee Wallaggaa magaalaa Naqamtee keessatti marsaa lammaffaadhaaf kan adeemsifamu Piriimiyer Liigiin akka Oromiyaatti jechuudha. Sirna baniinsa isaa irratti kan argamnu kana keessattis immoo akaadaamiin kubbaa miilaa Leeqaa taphattoota gareewwan 13 olitti lakkaa'aman as magaalaa Naqamtee irratti wal dorgommiidhaaf dhufan kana haala bareedaaf miidhagaa ta'een simatee jira jechuudha. Egaa kana keessatti Havrim Construction akkasumas illee Penaan Trading lafee dugdaa akaadaamii kubbaa miilaa Leeqaati akkasumas illee lafee guddaa guddina biyya keenyaati. Maarree Havrim Construction akkasumas Penaan Trading guddaa goonee galateeffanna. Tole akaadaamiin kubbaa miilaa kun erga hundaa'ee ammam ta'a hojiiwwan inni hojjete maal fakkaata? Akaadaamiin kun hundaa'ee hojjetu seeni waggaa lammaffaa isaa qabateera. Waggaa lamaan irraa dirree magaalaa keessattidha hundeeffama isaa kan ifuma goonee Piriimiyer Liigiin Oromiyaas yeroo jalqabaaf magaalaa kanatti jalqabe sana irratti beekni taanee jalqabne nuti itti jalqabne waggaa lama ta'eera. Karoora waggaa lamaa kana keessatti waan baay'eetu hojjetame. Ijoolleen walummaan gara 150 walitti qabameera. Akkasuma immoo gara 200 dirree ijaarratanii leenjii adda addaa tootaalii gara ijoollee 350 amma 400 ta'anii qabanii hojjechaa jira jechuudha. Waggaa lama kana keessatti iddoo hundeeffame
wantoota gaggeessan jennee amannu keessaa tokko liigiin gadaa baranaa umurii 17 gaggeeffamee ture. Sararri hirmaannee dhufneerra. Tokko kanaa lammaffaan immoo ijoollee boonsaa adda addaa qaban filagaa adda addaa fi akka isaan deemanii guddatan godheera. Fakkeenyaaf kan akka Afrikaa Gammachuu yaabsiraa hin ta'e akkaataanii kunuunsa keessatti ol guddiseera. Akkasumas immoo ijoollee 5 bicha akka seeraadhaan kan namaa keessatti filagaa kubbaa miilaa magaalaa kallattii keessatti akka qabaman mootummaa akka burqaa darajjeefaa jiru isaanii ol guddiseera. Akkasumas ijoollee 3 immoo filabii raayyaa ittisa biyyaa umurii 17 keessatti akka qabaman gooneerra. Inni fi jijjiirama guddaadha jechuudha. Akkasumas immoo ijoollee barama filachiisuu qabna. Dabalataan immoo misootii mootummaan Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed tokko jalatti naashinaal tiimii ijoollee umurii isaanii waggaa 13 ta'anii ijoollee 4 gumaachineerra. Isaan egaa darbanii akkasumas ijoollee 2 immoo Oromiyaadhaaf bakka bu'anii darbaniiru. Yeroo isaan waamamanii akka deemanii abdii guddaa qabna. Baranis immoo filannoon adda addaa jira. Ijoollee akkas qopheessineerra. Filabii adda addaa si yaalu. Toornaamentiin beekaa lammaffaa immoo barataa itti fufa. Treeningiin keenya sitti fufannee kana caalaa immoo guddachaa deemnee abdii guddaa qabna. Egaa kilabii kana cina dhaabbachuudhaan dhaabbileen simfaana hojjetanii jiru. Amma fakkeenyaaf qaamoleen kuma galateeffachuu barbaada. Haalli deeggarsi xiqqoo guddaa jedhamu akka magaalaa Naqamteetti guddisuu magaalaa Naqamtees biiroo dargaggoota Oromiyaas akkasumas immoo biiroo dargaggoota magaalaa Naqamtee warra zooniis galateeffannaa cina dhaabbataniiru. Kanaas immoo wanni rakkoon jira rakkoon hundumaa jira chaalenjii sana immoo amma rakkoo guddaa nuyi qabnu rakkoo direedha. Dirree sana akka furmaata laatanii fi isarratti immoo nu hojjechaa jiru abdii qabna akka jijjiiramu. Kan nu bira dhaabbatan immoo pireenii ta'anii akka nu qabanii ispeeshaalii Afriin Konistiraakshanii fi Feenaanii Tireeding akkasumas Riisaa Spoort dhaabbata keenya nu dhaabbatanii waggaa 2 guutuu fi nu dhaabbatanii deeggaraa jiru. Galatoomaa jira akkasumas ispeeshaalii immoo balaa qabbaa kan jedhamu obbo Darajjee Mulaatu Dibaabaa fi Injiinar Abdii Biqiltuu baay'ee galatoomaa jira. Isaan yeroo rakkina keenyaas yeroo bal'ina keenyaas yeroo dhaabbatanii amma irraa kaasee nu laachaa jiran isaan galatoomaa jira. Umurii fayyaas kennee jira. Thank you very much. Thank you very much. Galatoomaa. Maqaan keenyudha eessarraati? Maqaan koo Surraammiroon jedhama. Leenjisaa Liiga Akaadaamii. Sirna barnoomsaa Oromiyaa liigii waan jiruuf marsaa lammaffaa magaalaa Naqamteetti waan gaggeeffamaa jiruuf kunis sirna barnoomsaa Liiga Akaadaamii gaggeessaa jirra jechuudha. Liiga Akaadaamii erga hundaa'eeti hammam ta'ame? Erga galaan reefuudhaaf garuu waggoota 2 xumureera yaadan. Haga ammaatitti jijjiiramni inni fide maal fakkaata? Baay'ee gaariidha. Akaadaamii kan biraattis ijoollee baay'ee gashineerra. Muuxannoo akka laan ijoolleerra waan baay'ee dandeettiidha. Sammuudhaanis qaamaanis kubbaa miilaa akka baranii fi amalaan akka horatan gochisineera fi sadarkaa barumsaadhaanis akka isaan maatii isaanii jajjabeessan gooneera. Sochiin ispoortii kun sadarkaa guddina magaalaa Naqamtee keessatti bu'aa maalii buusa? Bu'aan magaalaa kanaaf buusuu tokko ijoolleen keenya abdiidhaan horachaa akka ispoortii guddachuu barbaadu. Faayidaa ispoortii isaanii kubbaa miilaa qabaatan sanaatti caalaa akka isaan ciman akka hojjetanii fi akka jabaatanii godhaa jechuudha. Akkuma argaa turrettis akaadaamiin kubbaa miilaa Leeqaa barattoota amma kana magaalaa Naqamtee irratti leenjisaa jiru qabatee dhufe simannaa bareedaadha kilaboota kana hundaaf kan inni taasisee jiru. Mee waa'ee akaadaamii kubbaa miilaa Leeqaa maal jettu? Egaan dhugaa dubbachuudhaaf akaadaamiin kun umurii waggaa tokko keessatti hojii guddaadha kan inni hojjete. Ijoollee baay'ee akaadaamii biyyoolessa Itoophiyaatiif filachiiseera. Akkuma kana naannoo keenya illee bakka dorgommii sadarkaa biyyaatti dorgomamaa tureen waancaa garaagaraa fidee jira jechuudha. Kanaatiif namni dhuunfaa mul'ata dheeraa qabu kun ijoollee 350 eegaluudhaan ijoolleen 10-12 ol ta'an carraa argatanii jiru jechuudha. Keessattuu carraa sadarkaa kilaboota garaagaraa galuu fi keessattuu suupper liigii magaalaa Naqamtee keessatti illee taphattoonni baay'een isaanii keelloodhaan yookiin kaardii keelloodhaan akka isaan taphachuuf waadaa seenanii fi walii mallatteessanii illee argaa jirra waan ta'eef kilaboota garaagaraa illee hawwachaa jira jechuudha. Kun akaadaamii mootummaatiin addatti akaadaamiin nama dhuunfaatiin hundaa'e kun bu'aa qabeessummaan isaa baay'ee sadarkaa federeeshinii keessatti kan ilaalaa jirru bu'aa qabeessummaan isaa baay'ee dabalaa jira waan ta'eef kun jajjabeeffamuu qaba jechuudha. Kana qofaatu hin taane dorgommiiwwan garaagaraa gaggeessuun bara darbis bara kanas bareedina dorgommii pirimeer liigii Oromiyaa illee kan ta'an akaadaamii kana waan ta'eef haalli uffannaa isaanii haalli saayinsii waan ta'een leenjiin itti kennamaa jiru fi ijoollee naamusa qaban kaaf laayisens sadarkaa kanatti ijoollee qabaniin leenji'anii waan saayinsawaa ta'e ijoollee dhaloota qaruuratti gahee guddaa taphachaa jira waan ta'eef akaadaamiin kun abdii biyya kanaa ta'ee jira jechuudha.
bulchiinsa magaalaa Ajjee Aanaa Shaallaa. Magaalaa Naqamtee guddina ishee haala kamiin argitanii gama ispoortii kanaan immoo gaarii qabdan argina. Godinni Naqamtee baay'ee gaariidha. Misoomni siisiis bareeda. Deebii immoo kooliidarii lallasii hojjetaa baay'ee namatti bareeda. Aadaan isiillee nama gammachiisaa argina jirra. Keessummoonni baay'een guyyaa nuti bal'asan argineerra. Naqamtee biyya bareedduu biyya gootota biyya ittiin Oromiyaa walitti qabdee waamsiftuudha. Naqamtee ni jaalanna. Gaarreen kun immoo gaarree bulchiinsa magaalaa Aanaa Shaallaarraa kan dhufedha. Tiimiin arfaffaarra jira. Bara immoo ittiin qophoonnee dhufeerra baay'ee nu gargaare. Geebaan jalla Naqamteen immoo geeba nuuf kenniti jechuudha. Geebaadhaan jalla jechuudha. Ulfaadha. Tole galatooma maqaanti Nugusee Koleen Qomaa isaa kulee bulchiinsa magaalaa Diksisi yeroo ammaa kana tapha Premier League Oromiyaa marsaa lammaffaa magaalaa Naqamtee jalatti bakka namoota firmaa jira. Jina kinaaba kubbaa Diksisi qabannee isteediyamii Naqamtee argamnu ta'a jecha. Magaalaa Naqamtee kana kanatti waan ta'eef magaalaa Naqamtee haala duraan nuti amma immoo kan waan asitti fudhannu. Waktu di kawasan ala berasal itu beeknu fi sana baay'ee magaalaan kibbi hawwattuu taate koolidari namni danduu taate sitti arginee jiru jechaadha. Magaalaan Oromiyaa keessa jiran hundumti isaanii bifa kana miidhagaa gaafa argatan gammachuun keenya dachaadhaan dabalaa adeemu ta'a jechuudha. Wantoota lammii magaalaa Diksisi meeqaffaarra ture amma Galatoo hawaasa jalqabaa cuma taasisaa turreeni sadarkaa tokko faaraan xumurre. Ammas marsaa lammaffaa kana qophii gahaa taasisnee jirra waan ta'eef akkuma haarii ture sana itti humsiisuudhaaf akka hamtee qabnaa jechaadha. Yaa milkaa isiniin jennaa Mee guyyoota meeqaa fi wal dorgommiin kun kan ture? Dorgommiin keenya akkuma beekamu kilaboota 10 gidduutti kan gaggeeffamu guyyoota 28tiif as magaalaa Naqamtee irratti dorgommiin kun itti fufinsaan gaggeeffamu waan ta'eef hawaasi magaalaa Naqamteef naannoo isheetti argamullee bahee dargaggoota kanaaf kilaboota kutaalee Oromiyaa garaa garaa dhufan kanaaf haamilee akka ta'u nu adaraa jenna. Simannaa irratti eegalee egaa magaalaan Naqamtee akka magaalaatti qophiin isheen taasiste maal fakkaatamee maal taajjabdan? Akkuma walii galaatti simannaa guyyaa 2-3 duraan wal qabatee keessaa nyaata aadaa Oromoo kan ta'e addatti immoo Wallagga akka ta'e cumboodhaan keessummoota garaa garaa akkaataa isaan dhufaniin kilaboonni yeroo isaan seenan seensa irratti bahanii simachuudhaan haga hoteelaatti wal faana deemuudhaan biyya barsiisuudhaan bakka shaakalaa bakka dorgommii bakka nyaataatti illee wanti taasifamaa jiru aadaa Oromoo kan duraanii sana kan calaqqisu waan ta'eef aadaan kun babal'achuu qabaachuudha godinaalee biroo irrattis akkuma kana magaalaa Yaaballoo irratti wanti ta'aa ture magaalaa Naqamtee irratti argine irraa Horoo Guduruu Shaambuu irratti Qeellam irratti Nagellee Booranaa irratti wanti argaa turre kutaalee Oromiyaa hunda keessatti illee babal'achuu qaba waan ta'eef aadaan kun cimeetti fufuu qaba. Ispoortiin kubbaa miilaa keenyas aadaa Oromoo babal'isuu keessatti hojii guddaa hojjechaa jira waan ta'eef ispoortiin kun kan Oromoo ta'ee afaan Oromootiin akkuma sadarkaa kaafitti Ingiliffaan adeemsamu naannoo keenyatti illee guutummaa guutuutti afaan dhalootaatiin
akka gaggeeffamuuf miilla carraaqitaa isaa irra jiru. Yaa baay'ee bareedaadha. Kantiibaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee obbo Masarataa Iluu dabalatee hooggantoonni aangawoonni gurguddoon magaalaa keenya bulchaa jiran hoogganaa jiran jechuudha. Uummataa waliin ta'anii magaalaa keenya misoomsuuf guddisuu irratti argamu. Keessattuu gama ispoortii kana keessattis immoo baay'ee babal'isuu irratti argamu. Mee dhaamsa qabdan yookaan kana ilaalchisee wanti dhaamtan. Guddaa galatoomi keessattiyyuu magaalaa Naqamtee keessatti hojjechaa turre sumatti dhalanne wanta turee fi wanta ji'a 4 ji'a 5 gidduutti argine abjuun itti ta'ee jira jechuudha. Amanuuf illee kan nama rakkisu jechuudha. Magaalaan kun akka kana cululuqxee arguun ishee caalaa wanti nama gammachiisu hin jiru. Kanuma walqabatee sochiinti sadarkaa akaadaamiitti sadarkaa piroojeektiitti banamee jirullee abdii biyya kanaa ta'aa jira jechuudha. Kanaatiif akkuma kana wanta samadaalu kilabiin kubbaa miilaa magaalichaa sadarkaa pirimeer liigii Itoophiyaatti taphachuu qaba waan ta'eef akkuma misooma garaa biroodhaan koriidariidhaan wantoota garaa garaatiin hojiin hojjetame keessaa dhimma kilabii kubbaa miilaa magaalaa Naqamtee irratti wal ta'anii hojjennee kan isteediyeemii kana madaaluu fi saba uummata ispoortii jaallatu kana madaalu kilabiin kun karaa pirimeer liigiitti akka guddatuuf carraaqqii guddaaf hojii guddaan nu eeggata waan ta'eef isa kanallee akka hojii maneetti qabanna jechuudha. Yaa pirimeer liigiin Oromiyaa marsaa lammaffaa dachee seera qabeettii dachee hayyuu dachee gootota dachee beektota magaalaa Naqamtee keessatti geggeeffamu dheeraaf miidhagaa ta'een hawwaasni karaan daawwatameera jechuudha. Kan irratti sinfaana ta'uudhaan as promoter isiniif gabaasaa isin agarsiisaatiin ture. Haga ammaatti waan nuti kana turtanii guddaa goone isin galateeffannaa. Subscribe gochuu hin dagatinaa. Follow, share, copy link gochuu hin dagatinaa. Isiniin jennaa, isiniin jaallataa.